jiru yoo as gubbarratti ibidda hin gubne yoo as gubbarratti ijoollee bolloodhaan ibidda itti nayni ana hin jirre si galee mana Jawaar hoolaa qabadheetiin deemee mataa hunda dhungadheen ture. Rabbi sodaadde Abo Jawaar namoonni Abo Jawaar itti dhiyaatan Rabbi sodaadhaa isin ittaqillaahi rabbakum rabbiin isin gubbaa jira Jawaar illee yoo taate rabbiin daangaa namatti hin dabbinu daangaa nutti tara walitti hin dhiibnu. Dinamni kiyya akkam ta'aa jirtu yaaboo kun uffataa jechaa jira saafii namaa akkam goota itti cabsa ofirraa dhorkaa jaanolle nama qabaa Garan keessa wanta ka godhuu hin dandeenye faannoo nuu bita araba nuu bita warra cakkaanyii kana yaa ummata faayidaa hin qabne sidii kalaami ofii keessanii faayidaa hin qabdu birri ta'e nana hojjannu kaashi osoo wanni kun hundi dhufin araara isin kadhataan turre osoo wallala waliin xaragin balaan kun hundi osoo dhufin jechuu isin kadhataa ture hin didda. Qalbiin akkasii jaarsummaa takkan ta'e nu akka kudeennee hudduu jaraa keessa muka udaan fuunutti hin jiru jaarsummaan. Abboojo laa ilaaha illallah nama duraan kareen ta'e karaasise. Huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Walloon dhiira gudeeduu jalqabdee walloon ijoollee arsii gudeedaa jirti ijoolleen arsii tokko afaan jiranii warri yaman irraa dhufaa jirtanii sin socho'ina warri biyya irraa dhufaa jirtanii sin socho'ina walloo isinitti balleessine iyyuu hin barbaannu wallaahi fatii dhaga'i yoo inuma ijoollee walloo gudeedne jaarsummaan hin jiru maqaan arsiis hin jiru ummanni oromoo har'a ittiin nu arrabsuu jalqabdee bar xilaata qaba ummanni arsii hin beekami dhiiga keenya dhiigaan baafna nama nu gudeede ammallee rafnee beek ragaa dhabanii jennaan garamiin dhaynee qabsina ani baay'ee magaalaa Makkaa fi Riyaad keessatti badaam kabbaad soomu lafarratti dhugan siin jedha namni suuraa ta'etti arge jamle sitti marage Kamaal jam Kingi Kamaal maal irratti ogeessa Allah Kingi Kamaal Kingi Kamaal miti is king habibi ati khaanim taa yeroo kon biya dababa Kingi Kamaal jam la maali beeyta atu achirraa laaltee noo battira ati biyya faranjii teesse mucaan kun garaa nama nyaataa jechuun keessuni ananaaf gammachuudha maaliif jennaan gubataa marqaa hubatatu argaa jedhan yaa jechuun gaasii argee jira akkaataa itti jirtu maaliif jenna rafaa bulaan kanaafi saafii nama dheessee badoo keessa deemu osoo hin taane an danda'ee badoo keessa deemu bishaan dhabuu hin danda'u baay'ee kan inni dhukkuba wayyaan inni dha'e amma saafi dhaggeeffatu wanni siidhaan arrabni kuni wanni miilan deemte ibduba deemuu ni dandeessa wanni arrabaan takka darbatte moo deebisuu akka hin dandeenye gartee mi ana sirraa'u barumsa hayyuun guddichi doktora Siliin na gorsee hayyuun lamaan Harargee keessaa nama tokko dhufee na gorsee ulamaa'in guddaan rabbi isaa kabaju sigalee bakka akkanaatti illee sin agarree waanuma jennu wallaalle wallaahi nama guddaa nama akka Harargeetti beekama waanuma dubbannu wallaalleetuma jallifne garuu immoo dhugaan teessi baasteerti arraba kee kana tikfadhu nama guddaa okay amma way imbaasi way siyaamte silaa warra wanni qabu kana ambaasi maan awamte maa biroodha burama fakkeenya ajoodha waan nama manii otoo hin jirre bara qulqulluu ilma tokkicha ilma arsiisi koomandoodha ganda ofii jaalachuun immoo ganda ofii jaalachuun cubbuu miti cubbuu miti amma maal nan haga qilleensi kun dabru qulqulluu ilma oromooti jeefite maaliif hojii kiyya achi keessaa kamiin deema maal taate jecha kiyya biyya namaa gojirru ilma oromoo inni haa wal yaamnu hoggaa walitti dhufne immoo wajji afaan kaannu qulqulluu ilma arsii waliin jetta atis qulqulluu ilma arab kenna jetta ummatti jaalalaan jettu ammaaf immoo akkam goota ani takkitti afaanii san akka ati san achitti waan hariiroo biraa quban qabne adda baafannee jirra akkasuma immoo wanni ati amma sirraa eeggamu warra muqiimota kana gartee jara kaan wal quba qabu biddeena sirra cufu waan kanas dalagan nam beeka walitti naafe inni namaa kun ati maallaqa kana fuutee kaanitti dabarsitaa maallaqa kanas yoo irra amantummaan daleedee wanni jette namni si galee waan nuti qarshii agarratti akka namoonni biraa himataman takkaa waa'ee maallaqaatiin himatamee beekaa kanarraa baddee isin kan dheekkafalee kun ukkoo amanamummaadha bara kana jechuun amanamummaadha ama guyyaa lameen kana maamiloota keessa jala xalafanga maamiloota kiyya xalafuun danda'an baay'ee xalafuun danda'an
full confidence qaba nama qulqulluudha qulqullinati kiyya Jawar Muhammad yoo dhabe malee marfuun qalam jedhee si galee akka isin barbaadanitti qulqulluu jedhee qulqulluu ilma Oromoo jedhee naa poosti godhu ta'a amani dana gudummoo akkam jedhe Yo kas je posti gole se qulqulleessee nuti illee qulqullu wanne doosee siraa kaaf. Ati poosti goota riipoot dhayitee jala sheerii goota asli jala sheerii goota alhamdulillah taa'ee gujjira akka gartee baatii soomaatti. Anama gaffaa. Amma wallahi rabbi najaa rabbi yoo akkuma himtu kana taate. As keessatti wanna dubbachuu qabdu warroonni dura wal namnee hundi warri viizaa waliin dalagaa turre warri viizaa keessatti wal shawwadaa turre mulu kunuutti eega Jawaariin bira ga'e eega maaliin bira ga'e amma namichi tokko dhufee waggaa 5 dura immigireeshinii wannaa wajjin dalagaa turre foosaa umraa waan sanillee eega dhiise ture 1,190 jiru bara dhiise bakka anyi nagayeera tikeetti 40,40 achitti gurgurtan sun soba waan jedhuun keessaa ba'e dalagaa sanis dhaabee hattoonni na jibban maal jechuu jirani yaa rabbi isaafii qabi dubartii mi beeki namni na jibbu kun dhiiruma warra gartee xiqqoo isii walitti hidhata qabnuun siifu galatoodha taankiru Ate amma wanni sidaam wallahi saafi warroota wanjalanya jettu kana irratti akka nama hariiroo wajjin qabdu fakkaata ifitti singalchini wajji sinaasen agan sidaam maal ennaani qulqullina ka ergeetin jiraate afaan guyyaa tokko san dubbadhee fi nama maraatu jiraatte iyyitee jirta garuu immoo warra kana firraa eegi fageessi firra maaliif ennaani fayyaa afaan ija malee wal quba qabanii bari wajji haasanii faajanii bagaasa kan godhatanii wal maddiibsu oofan ammas Oromoon tun maraattu. Angasti magaalaa irratti malee nama ta'uu bangaba. Amma nunu kana ummata kana biran seenaa janii barnu wanni janii amma sitti haa tolu bakka jabaadhu rabbi si haa eegu rabbiin ayyee kabiraatu poostita saafii aman qalam marfuu al qulqullu ka jedhamu si galee marfuu al qalam ka jedhamu si galee suuraa iyya asli Muhammad goota haati deere Johar Muhammad tokkicha gittee kumaa jarri kun si galee suuraa koo fidanii isin gubbarra gallakkisu akkam taata gaafa sana nam dhufajjee sun dhama mobaayil jawaan nam beeka si galee gaafa maasii Johar Muhammad suuraa kana gannaa dhiisan nam dhufajjee su baay'ee warra jibban hin dhabaman suuraa kamiin nama kan gallakkisu barbaaddeeti suuraa nama gallakkifamu suuraa gartee an zannaxaa deemu kan itti ergamee jira jechuudha si galee suuraa zannaxaa si galee is I love you so much kajidu si galee haala kanaan gadhiifama sanulaa saafishaati waan addanuu baaseti thank you very much itti dhuftanii laatan si galee thank you Ahmed addanuu baas thank you Ahmed namni dhugaa qabu akkasi falmata si galee amma viidiyoon duraa sun dhugama osoo bas saafi viidiyoon duraa sun jecha keeti moo AI Videoon duraa jechuma kiyya sobuun haram eeyyati yes videoon duraa jecha kiyya garuu eega jecha san jedhe booda eessatti waa balleessee ragaa dhaban warna jibban akkam ragaa dhiyeeffadha jella zim ragaa dhiyeeffadha zim ati dubbii oolaa sammaa kaafte ati dubbii oolaa sammaa kaafte dubbiin oolaan harkaa baatee baraana hubataniif gara silaanoo iyyuu hubachuu hin danda'anii bara moodeetara maa fuute atinarra lakkibbaa moodeetara sii deebisaan kasiin kennine hedduu kenna goota bara ati bara anamma baay'ee waan natti kennamee jira sii galee aanguu natti kennamtee jira waan ta'eef moodeetara aanguu namni gurguddaan natti kennee jira asli Muhammad gorsaa Jawar Muhammad ta'eera ani immoo bakka asli bu'aa kana asiin hubadha kana immoo ragaa guutuu wajjin isin agarsiifnaa jechuudha maaliif jennaan gorsaa eenyu jette meerra deebi gorsaa Jawar Muhammad eenyu asli noo gorsaa eeywa hangulaala dubbii isaa hangulaala haasawa isaa Sigale
dubbii maa jedhe ka dubbii maa jedhe agarsiisa sirreeffadhu saafishaa sirreeffadhu dubbii maa jedhe waan barbaadde dubbadhu si duubaan jirra si wajjin jirra jedhameera habiibi full confidence amma kasiin jeesuun kami Abo Jawar Muhammad asli Muhammad fudhadhu si gale sitti waan barbaadde haase waan barbaadde godhi akka barbaaddetti jiraadhu akka barbaaddetti zannati biyya kee jaaladhu Oromoo jaaladhu Arsii jaaladhu akka feetetti jiruu gaarii kee jiraadhu jedhanii jiru yakkallee raawwadhu yaani moo yakkallee raawwadhu yaani lakkii waan akkanaan jenne waan akkanaan hin jedhen jiru waan akkanaatti deemu jireenya kee akka duritti oofadhu ati nama jabaadha ati ilma Arsii sikkoo mandooti bakka asli Muhammad namni muudhaaf deemu aan akka qaadhimamee lafa jiru jaalattu fudhu jibbitu immoo mataan dhaabatta mana gabbaa jedhe eenyu mataan dhaabata si osoo hin taane warra na jibban si galee maqaan kiyya